Welcome to Dirree Barnootaa YouTube channel. I'm Noel Tasfaye from Addis Ababa University. Baga nagaadhaan gara YouTube channel Dirree Barnootaa nagaan dhuftanii. I'm Noel Tasfayeedha. Finfinnee University irraa. Geography of Ethiopia and Horn of Africa karaa Dirree Barnootaadhaan kan isiniif dhiyaatu ana wajjin chapter 1 guutuusaa akkasumas immoo chapter 2 kan ilaalledha. Amma chapter 3 kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Chapter 3 seenuudhaan dura warreen YouTube channel keenyaaf haarawaa taatan YouTube channel kana subscribe gochuu akkasumas immoo viidiyoowwan upload isiniif goonuu isinitti tole hiriyoota keessaniif qooduu fi subscribe gochisiisuun dagatinaadha. Amma chapter 3 geography of Ethiopia and Horn of Africa isa freshmaadhaaf kennamu. Chapter 3 dha kan waliin ilaallu jechuudha. Chapter 3 is about topography of Ethiopia and Horn dha. Waa'ee topography fi topography Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaati. Isa kana irratti tokkoon isaa contentii chapter 3 jala jiran paartiiwwan garagaraatti qoonnetti kan ilaallu jechuudha. Jalqaba irratti chapter 3 introduction dha. Introduction itti aansee physiographic division of Ethiopian dha. Haala teessuma lafa Itoophiyaa qoqqoodinsa haala teessuma lafa Itoophiyaa dha. Bakka sadeenitti qoonnetooti kan ilaallu ta'a. Itti aansee raawwatee paartiin inni dhuma the impact of relief on biophysical and socio-economic condition kan jedhu tokkoon kan ilaallu ta'a jechuudha. Paartiitti qoonnee raawwannee ammaaf paartii jalqabaa yookaan paartii waan topography of Ethiopia and Horn of Africa isa jedhu physiographic division isa jedhu irraa eegalleetooti kan waliin ilaallu ta'a. Agasittiin nu caqasaadha. Jalqaba irraa 3-1 the general characteristic of Ethiopian physiographic amalo yookaan immoo haala teessuma lafa Itoophiyaa kan ilaalludha. The Ethiopian land form is characterized by great diversity. Haalli teessuma lafa Itoophiyaa akkuma beektani teessumni lafa Itoophiyaa ka haalliwwan garaagaraa qabdi. Tokkoon tulluu hedduu qabdi. Lafan dakee yookaan immoo pilaatowwan haala teessuma garaagaraadha. Haala teessuma Itoophiyaa yommuu ilaallu there are a great diversity of land form. Ethiopian land form have a great diversity in their topography jennee dubbachuu ni dandeenya. Isaan keessaa there are flat topped plateau. Plaatowwan ol ka'oo ta'an hedduutu jira. Akkasumas immoo high mountain, deep river, George in the vast plain wanni jennu lafawwan dakee hedduu kan jirani haala teessuma lafa Itoophiyaa kan ilaallu kanneen keessatti jechuudha. Itoophiyaan haala teessuma lafa Itoophiyaa yommuu fudhanne gaarreewwan pilaatoo lafa dakee akkasumas immoo deep river George kan jennu hedduudhaan kan ishiin badhaatee argamtu jechuudha haala teessuma lafa Itoophiyaa. Haala teessuma lafa Itoophiyaa yommuu dubbannu Itoophiyaan topography altitudinal range dhaan gaafa ilaallu the altitudinal range of Ethiopian topography is range from 125 meter below sea level at a cover sink to the highest mountain in Ethiopia, Ras Dajan, 4,620 meter above sea level kana keessatti kan ilaallu jechuudha. Garaagarummaa isaan haala teessumaatiin yommuu ilaallu Itoophiyaan land form topographiin ol ka'iinsa irra galaanaa 125 kobar sinkii irraa kaasee haga haala teessuma lafa Itoophiyaa guddicha Ras Dajan isa 4,620 kana altitude range yookaan immoo gidduu kana garaagarummaa gidduu kanaatitti kan teessuma gidduu kanaa kan qabdudha jechuudha Itoophiyaan, which is a fourth highest in mountain in Africa, which is Ras Dajan is a fourth mountain in Africa. Haga kanaatitti jechuudha Itoophiyaan haalli teessuma Itoophiyaa kan ishiin baarii taatu isa xiqqaa kobar sinkitii kaasitooti haga ol ka'iinsa irra galaanaatirraan kan jiru Ras Dajan haga gaara guddicha
Itoophiyaa isa Afrikaa irraa Afuraffaa ta'etti kan haalli teessuma Itoophiyaa vaarii yookaan altituudhaan reenjii isaa kan ilaallu jechuudha. More than 50% of Ethiopian land mass is more than 1,000 meter elevation, and below 1,500 meter makes 44% of the country which is lowland. Kana yommuu jennu haalli teessuma Itoophiyaa parsantii 50 yookaan parsantaa 50 laandi maasiin Itoophiyaa yookaan ol ka'iinsi Itoophiyaa meetira 100 ol irra galaanaa irratti kan argamanidha jechuudha. Baay'een isaanii immoo below 1,500 meetirii kan ta'an parsantaa 44 kan ta'anii lafa dakee keessatti kan argaman jechuudha. The diversity in topography affected the distribution of kana yommuu jennu haalli teessuma lafa Itoophiyaa having the great diversity or range of topography affect the distribution of soil types and vegetation types as well as distribution of socio-cultural, climate condition, wildlife and economic phenomena are affected by the distribution of topography of Ethiopia. Kana gaafa jennu haalli teessuma lafa Itoophiyaa kuni haala gosoota biyyee akkasumas immoo biqiloota fi faca'insa biqiloota socio-cultural haala qubannaa climate condition haala qilleensaa yommuu fudhannu haalli teessuma Itoophiyaa kun iddoowwan garaagaraatti garaagara ta'uun isaanii isaan tokko naannoo tokko badda daree naannoo tokko gammoojjii naannoo tokko qilleensa ho'aa keessatti akka argaman taasisee jira jechuudha. Kun due to the diversity of topography jechuudha. Garaagarummaa haala teessuma lafaatirraan kan ka'e taateewwan kunneen kan uumaman yookaan immoo dhiibbawwan affect distribution yookaan immoo faca'insa wantoota kanneenii kan fidu jechuudha. Most of a country consists of irra caalessi yookaan immoo harki jireessi biyyattii kan inni qabatee jiru high plateaudha. Plateawwan yookaan immoo lafa diriiraa hedduu kan qabatee jirudha. Itti aansee high mountain ranges gaarreen gurguddoo kan shifaayamtetooti yookaan immoo badhaatee jirtu biyyi teenya jechuudha. Source of many great diversity and stream flow toward this neighbor country including the Blue Nile. Kana jechuun lageen madda yookaan immoo ka'umsa lageen gurguddoo biyyoota ollaa keenyatti illee kan qaxxaamuranii deeman jechuudha Itoophiyaan. Fakkeenyaaf Blue Nile yommuu fudhanne it is one source of Mediterranean ocean kan ta'e yookaan immoo kan madda bishaanii galaana Mediterranean kan ta'e Blue Nile originate from Ethiopia jechuudha. Madda bishaanii East Africa illee Itoophiyaan jechuudha. Comparatively large share of water resource in Africa. Ethiopia contribute large share of water resource in East Africa. Due to this that made the country described as water tower of East Africa jedhamee akka ishee waamamtu illee maqaa kana akka argattu ishee taasiseera jechuudha. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa kanneen kaan caalaa biyya qabeenya bishaaniitiin badhaatudha. Inni kun immoo maqaa Itoophiyaa is a water tower from East Africa jedhu akka isheen argattu. Itoophiyaan madda bishaaniiti East Africa keessaa akka isheen jedhamtu ishee taasise jechuudha. Itti aansee taking the 100 meter of highland to lowland demarcation, contrasting the future between land Ethiopian highland and the lowland. Kana gaafa jennu Ethiopian topography to divide or to make boundary demarcation between highland and the lowland, we take 1,000 meter as boundary demarcation for division between highland and the lowland. Highlandii fi lowlandii adda baasuudhaaf kamtu lowlandidha kamtu highlandidha jenneetooti dubbachuudhaaf akka gulantaatitti meetira 1,000 kaasee ka jiru boundary demarcationidha jechuudha. Akka boundary demarcationitti fudhanneeti jechuudha. Kana jechuun 500 kaasee tooti haga 1,500 ka jiru yoo highlandii ta'e garaagarummaa 1,000 kana keessatti kanneen 500 gadi jiran lowlandidha jechuudha. Boundary demarcation keenya akkuma tokko waan ta'eef jechuudha. Itti aansee characteristic of Ethiopian highlands. Amma Ethiopian highland and the lowland and the boundary demarcation erga adda qoodannee booda we have to see the characteristic of Ethiopian highlands.
From those, Ethiopian highlands moderate the high amount of rainfall greater than 600 millimeter per year. The other one is the lower mean of temperature. Kana jechuun Itoophiyaan haayilaandiin amalawwan Itoophiyaan haayilaandiin agarsiisan keessaa tokko moderate and high amount of rainfall dha. Rainfall yookaan immoo haalli faca'insa roobaa Itoophiyaan haayilaandiin qabdu haga irra guddaa miilimeetira 600 kan ta'edha jechuudha. Miilimeetira 600 fi isaa ol akkasumas immoo lower mean annual temperature less than 20 Celsius kan ta'e akkasumas immoo climate is favorable for biotic life yookaan immoo lubbu qabeeyyiidhaaf qilleensi haalli baddaa Itoophiyaa mijataadha jechuudha. Free from tropical disease. Dhukkuboota tropical disease keessa jiran irraa Itoophiyaan highland is free from those disease. Kana jechuun dhukkubawwan akka malaariyaa akkasumas immoo dhukkuba akka koleeraa kana dhukkuboota tropical disease jennee waamnu keessaa Ethiopian highland is free from those tropical disease. The other one is attractive for human habitation and densely settled. Kana jechuun Ethiopian highland irraa jalqabumarraa kaasitooti qubannaan namaa iddoowwan biraa kamurra caalaa iddoo namni qubatee argamudha jenneeti kan dubbannu. To cumulative the effect of all these is that the highland have been significant throughout Ethiopian in history of economic and cultural political life of people. That means in case of Ethiopian highland, most of the people densely live here and socio-economic culture are mostly engaged on Ethiopian highlands. Lafawwan Itoophiyaa yookaan immoo haalawwan teessuma lafa Itoophiyaa keessaa uummanni yookaan immoo haalli economically, culturally, politically uummanni kan jiraatu highlandidha jechuudha. Significant geologic global environmental importance as being the source of some important transboundary rivers. Highlandin madda lageen gurguddoo biyya qaxxaamuranii deemaniiti jechuudha. Fakkeenyaaf yommuu Nile River fudhanne akkuma jalqaba isiniif tuqe Nile Riveriin North Massive Highland keessaa kan inni ka'e jechuudha. North Massive Highland keessaa ka'uudhaan lageen biyya qaxxaamuran hedduudha sourceidha jechuudha. Ethiopian Highlandin host wide of variety of flora and fauna madda lubbu qabeeyyii fi lubbu qabeeyyii keessaa kan biqilootaa fi bineeldotaadhaan akka riich taatu Highland irratti jechuudha. Kanneen kan qabattee jirtu. In contrast to highlands, the remaining 44% of Ethiopian lowlands are characterized by gara biraatiin immoo karaa highlandirraan alatti immoo parsantiin 44 hafan Ethiopian lowlandinis karakteristii yookaan immoo amaloota garaagaraa kan isaan agarsiisanii isaan keessaa pure amount of rainfall and higher temperature akka faallaa highlandii Ethiopian lowland are characterized by few amount of rainfall and higher temperature. In other ways, they are high prevalence of tropical disease. In a case of, we say that in a case of Ethiopian highlands, they are free from tropical disease. But in a case of Ethiopian lowlands, there is a high prevalence of tropical disease. The population density is lower than the population in case of highland Ethiopian highlands, and the economic activity people engage in Ethiopian lowlands are nomadic and semi-nomadic economic life jenneeti kan dubbannu jechuudha. Haalli qubatinsa yookaan immoo faca'insa uummataa isa highlandidhaan immoo wal bira qabne ilaallu baay'ee faca'eeti yookaan immoo lower population density dha. Economical condition ani immoo ilaalle nomadic fi semi-nomadic yookaan horsiisa bultootaa fi horsiisa cinaatti warreen qonna wal makaa hojjetanidha akka sanaa miti jechuudha. Vast plain land is favorable for irrigation agriculture along the river basin jechuun kana lowland keessatti akka highland osoo hin taane iddoowwan nuti jal'isiidhaan qonna jal'isii itti gaggeessinu qarqara lagaa irratti kan jiranidha akka sanaa agriculturaliin keenya rainfeed agriculture osoo hin taane irrigationidhaan kan depend ta'udha jechuudha. Itti aansee kan ilaallu according to the elevation based agroecological zonation developed goonee iddoowwan gurguddoo shanitti kan ilaalludha Itoophiyaan.
climate zone or agroecological zone. We divided into 5 parts, and when we see them within altitude demarcation or altitude ranges, yommuu kanaan ilaallu barahaa, qollaa, wayna dagaa, dagaa, and high dagaa and wurci kan jennee nuti ilaallu jechuudha. Hundi isaaniitu iyyuu gulantaa kamiin kan nuti adda qoonne altitudinal variation yookiin immoo haala teessuma lafaa irraa kaaneeti jechuudha. Haala teessuma lafaa determine Ethiopian topography also determines the climate zone and the climate condition of Ethiopian. Kana jechuun fakkeenyaaf barahaa kan jennu yoo irra galaanaa irraa less than 500 meter below sea level yookaan immoo sirriirra galaanaatirraa meetira 500 gadi yommuu ta'e, qollaa kan jennu immoo gaafa inni 500 kaasee haga 1500 meetir above sea level, wayna dagaan 1500 kaasee haga 2300 akkasumas gulantaalee kanneeniin kan ilaalletti nuti kan adda baasnu jechuudha. Boundary demarcation altitude irratti hundoofneeti jechuudha. Then physiographic division of Ethiopia kan itti aansee jiru. Ethiopian physiographic division kan jennu haala teessuma lafa Itoophiyaa jechuudha. The following structural division about the geologic process of Cenozoic era, 3 major physiographic unit identified in Ethiopia. Akkuma paartii 2 keessatti yookaan immoo iyyuu chapter 2 keessatti geological process gaafa ilaallu Itoophiyaan or today or present Ethiopian landform is coming through Cenozoic era. Cenozoic era keessadha bifa har'aa Itoophiyaa kana yookaan immoo iyyuu addunyaa irra tana kan arganne kan jenne. Innis taateewwan Cenozoic era keessa ta'an suni the geological process occurred during the Cenozoic era are a source for getting the present day Ethiopian kan jenne jechuudha. 3 major physiographic unit can be identified in Ethiopia yookaan haalawwan teessuma gurguddoo Itoophiyaa keessatti haalawwan teessuma gurguddoo sadi akka argannu nu taasiseera jechuudha. Isaan keessaas tokkoffaa irratti Western Highland and Lowlands. Paartii Western Highland yookaan immoo iyyuu lafa ol ka'oo Western fi Lowland, Western Lowland akkasumas immoo South Eastern Lowland or Eastern Highlands kan jennetooti iddoo gurguddoo irratti akkasumas immoo iyyuu Rift Valley iddoowwan gurguddoo kana sadeenitti kan qoonne jechuudha. Jalqaba irratti Western Lowland and Highland gaafa laallu this physiographic unit include all area west of Rift Valley. Kunniin haalli teessuma lafaa kun Itoophiyaan Western Highland and Lowlands kun eeriyaawwan naannoo West Rift Valleytti jira hundi isaaniitti kan inni hammatee jiru. It extends from north to south, encompassing nearly whole western part of Ethiopia. Northidhaa kaasee haga southititti giddu galeessanii naannoo western half of Ethiopia kan include godhudha. Western Highland Ethiopian kun totally it makes up 44% of the area of the country. Bal'ina Itoophiyaan haguugdu keessaa parsantiin 44 kan jiru Western Highland and Lowland kan haguugamedha jechuudha. Itti aansetooti in east the western escarpment of Rift Valley bound it where westward the land gradually descend in altitude until it emerged into western foothill and the lowlands along the Sudan border jechuun laftiin ol ka'oon isaanii kun kan western escarpment Rift Valley irraa kaasee haga lowland Sudan kaasee haga south Sudan jirutti kan isaan extend ta'anii jiran jechuudha. This region is further divided into 4 groups highlands and 4 groups of lowlands. Lafa gurguddoo yookaan immoo lafa ol ka'oo iddoowwan gurguddoo 4 akkasumas immoo lafawwan gadi bu'oo western highland and western lowland lacheen isaanii iddoo 4tti qoonnetti kan ilaallu. Jalqaba irraa western highland gaafa ilaallu western highland kan jennu jalqaba irratti Tigray Plateau, northern central massif, Shawan Plateau and central highland and the end is southwestern highlands. In the case of western lowland, we can call Takase lowland, Abai Dindar lowland, Baro lowland, and
Gibee Lowland iddoo afran kanatti qoonnatti kan ilaallu jechuudha. Jalqaba irraa Western Highland gaafa ilaallu Western Highland Tigray Plateau Western Highland keessaa tokkodha. It extends from Takaze George in south to central Eritrean Highland. Inni Tigray Plateau kun kan inni ka'u central Takaze George irraa kaasee haga south central Highland of Eritreaatti kan inni extend argamu. The Tigray Plateau is separated from Eritrean Plateau by Marab River kan adda baasnu jechuudha. Tigray Plateau separated from Eritrean Plateau by Marab River or Gash River jenneeti kan nuti adda baasnu. It lies to the south east of upper course of Marab River or Gash River, to the northeast of Tagaze River. Southeast Marab River kaasee haga northeast Tagaze River itti kan laayee argamu. We call that area by Tigray Plateau jechuudha. Gidduu kanatti kan laayee argamu jechuudha. It consists about 30% of area of region. Parsantii 30 kan ta'u kan qabatee argamu jechuudha. Argaminsa yookaan immoo teessuma lafaa biyyattii keessaa parsantii 30 kan qabatanii jiranii Tigray Plateau jechuudha. It elongated highland with most of the land begin with between 1,000 and 2,000 meter above sea level. Kana jechuun Tigray Plateau'n kuni ol ka'iinsa hedduu qabaatanii osoo hin taane baay'een isaanii garuu kan isaan argaman ol ka'iinsa irra lafaa irraa meetira 1,000 kaasee haga 2,000 gidduutti hedduun isaanii kan argaman. And the right bank tributary of Takaze drain in this plateau jechuun drainage naannoo Tigray kanatti beekamaa ta'e Takaze drain basinidha. Itti aansee tootii kan jiru North Central Massif. North Central Massif is largest in Western Highland. Western Highland keessaa kutaa inni bal'aan yookaan immoo kutaa inni guddaan North Central Massifidha. North Central Massifini much of northern and southern limit follows the Abbay and Takaze George. Abbay kaasee haga Takazeetti gidduu kana kan diriiree argamu North Central Massifidha jechuudha. The region consists of Gondor, Wallo and Gojjam Massif. Gidduu kanatti kan argamu jechuudha. Naannoon Gondor, Wallo akkasumas immoo Gojjam Massif gidduutti kan argamu kun those are North Central Massif Plateau jechuudha. Those are one of the central western highland keessaa isaan tokkodha jechuudha. The physiographic unit also accommodate the Lake Tana basin surrounded by the plains of Fogora and Dambia in the north and upland with plan in south. Kana jechuun haalli teessuma kun physiographiin kun Lake Tana basinidha kaasee haga lafa dakee Fogoraa irraa kaasee haga Dambiyaa gidduu kana noorzii kanatti gidduu kan jiru kan haguugee jirudha jechuudha. Out of 26 mountain peaks with altitude more than 4,000 above sea level in Ethiopia, 90 mountain peaks are found in this physiographic region. Kana jechuun gaarreen ol ka'oo 26 Itoophiyaa keessa jiran keessaa kanneen meetira 4,000 ol qaban keessaa meetira gaarreen 19 naannoo Central Massif yookaan immoo naannoo North Central Massif kana keessatti kan argaman jechuudha. Gaarreen gurguddoon kan beekamu. Among those most popular one are in a semi mountain Rashidarian is one of the high altitude area that found in North Central Massif within 4,620 meter above sea level, and in a Dabra Tabor mountain, Mountain Guna, and in a Lasta highlands in a Wallo Abuna Yusuf, and the other is found in Central Massif of Central Massif Plateau keessatti warreen argamanidha jechuudha. Itti aansee kan nuti ilaallu Shawaan Plateau or Central Highlands kan jennudha. Shawaan Plateau or Central Highlands are bounded by the Rift Valley in east and south east jechuudha. Shawaan Plateau kuni eastidhaan Rift Valleyidhaan gara southidhaan Rift Valleyidhaan kan isaan marfamanii argamanidha.
and the bound Abbay George in north and the west gara northii fi westidhaan immoo iyyuu Abbay Georgeidhaan gara southii fi westidhaan immoo kan isaan bound ta'anii argaman Omoon George in south and the west kan isaan marfamanii argaman jechuudha. Within only 11% of the area of the whole physiographic region, the Shawam Plateau is smallest of the Western Highlands. Regarding to the area coverage, Shawam Plateau is smallest of the Western Highlands portion one Highland jiran keessa Shawaa Plateau'n Western Highland jiran keessa parsantaa tokko qofa qabaachuudhaan xiqqaadha jechuudha. From the water divided of three river yookaan immoo iyyuu lagawwan gurguddoon yookaan diraan ejin naannoo kana different river are drained from this highlands to tributary of Abbay, Omo and Awash jechuudha. Lageen Shawaan Plateau kana keessatti kan yaa'an jechuudha. The highest mountain included in Shawaan or central Shawaan Plateau are Abuyya Meedaa, Mountain Gugee kan jennu gaarreewwan kunniin ol ka'iinsa meetira 400 kaasee 1000 fi Abuyya Meedaan inni itti aanu Mountain Gugee kan jennu saawuzitti kan argamu 3722 itti aansee kan jiru South Western Highland kan jennu this physiographic division consists the highland of Wallagga, Iluu Abbaaboor, Kafaa and Gamoo Goofaa kan haguuggatee argamu jechuudha. Western Highlanding kun. This region is separated from the adjacent highland by the Abbay River and the Omo River. Kanneen kan jennu naannoon kun Abbay River fi Omo River adjacent yookaan immoo adda baheeti kan inni argamu. It extends from Abbay George in north and to the Kenya border and Chao Bahar in south. Haga Abbay George haga kaabaa akkasumas immoo Chao Bahar in south itti kan inni haguugee argamu jechuudha. Southwestern Highlanding kun. It accounted 22.7% of the area of the region. From the area of Western Highlands, Southwestern Highlands cover about totally about 22.7% coverage, area coverage. Can include godhatooti argamu. The other one is characteristic of Southwestern Highland is this region or this area is wettest in Ethiopia and diverse ethnic linguistic group in Ethiopia. Kana jechuun Southwestern Highlanding kun fuucharii addaadha inni kan inni qabu fuuchar naannoowwan yookaan immoo Highlandii jiran kan biraa keessa wantoota isaan adda godhantu jira. Naannoon kun akkuma Itoophiyaatti naannoo jiidhinsa qabuudhaan beekamudha. Akkasumas immoo naannoo itti diverse ethnic linguistic group in Ethiopia kun naannoo sabaaf sablammoonni itti jiraatan naannoo afaan garaagaraa itti jiraatan regionii qabudha jechuudha. It drained by Daabus dhedheessaa tributary of Abbayyaa yookaan immoo iyyuu laggeen akka Daabus dhedheessaa galtuuwwan laga Abbayyi kan ta'e Baaroo Akooboo and Gibee Oomoo riiverii kan ta'an naannoo kanatti kan yookaan immoo Plaatoo kanarra kan jiran jechuudha. Haayilaandii Southwestern Highland drainage keessatti kan cover yookaan include ta'an jechuudha. Gaarreen naannoo kana keessa jiran keessaa tokko gaara 4200 meetira above sea level qabu Gugee Mountain is highest peak in the physiographic division. Naannoo kana keessa iddoon ol ka'iinsa guddaa qabu isa kanadha jechuudha. Mountain Gugee 4200 meter above sea level kan jennu Southwestern Highland keessa isa kanadha jechuudha. Itti aansee portioniin inni dhumaa paartii kanaaf Western Lowlandidha. Western Lowland akkasumas immoo Western Highland akkuma amma jalqaba ilaalle Western Lowland illee kan waliin ilaallu jechuudha. Western Lowland kan jennu these are western foothills that border plains that extend from western Tigray in north southern to Gamoo Goofaa in south. Kana jechuun akkuma Western Highland isa jalqabaa Tigraay Plateau irraa kaasnee ilaalla. Isa kanallee Western Tigray into southern to Gamoo Goofaa in south. Western Tigray irraa kaasee Gamoo Goofaa in south extend kan ta'anii argaman Western Lowland jechuudha.
Those western lowland account make 11% of the area of geographic region. Haga dhibbanta yookaan immoo paarsanta 11 kan ta'anidha jechuudha. Kan haguuganii yookaan immoo shafaanii jiran. The general elevation ranges from 500 to 1000 meter above sea level. This physiographic subdivision is further divided into four by protruding ridges. Kana jechuun western lowlandiiwwan kana iddoowwan gurguddoo afuritti akkuma western highland iddoowwan gurguddoo afuritti qoonnee ilaalle sana western highland lowland illee iddoowwan gurguddoo afuritti kan nuti qoonnee ilaallu. Those are Takaze lowland, Abbay Dinder lowland and Baro as well as Gibel lowland from north to south. Warreen kanaadha jechuudha kan nuti ilaallu. Lowlandiin yookaan western lowlandiin kun karakteristikii yookaan immoo amallan isaanii akkuma Itoophiyaan western highlandiin amallawwan garaagaraa qaban yookaan agarsiisan isaan kunillee amallawwan garaagaraati kan isaan qaban jechuudha. Especially they are characterized by arid and semi-arid condition, pastoral and semi-pastoral economic activity dominated in this area. Rain feed agriculture more difficult. Kana jechuun naannoo kana naannoo lowlandii western kana keessatti arid and semi-arid qilleensa gammoojjummaa fi gara gammoojjummaatti dhiyaatudha kan argamu. Akkasumas immoo horsiisee bultootaa fi horsiisee bultummaa cinaatti warreen qonna wal makaa jiraatanidha naannoo kana kan jiraatan. Rain feed agricultural is more difficult. Kana jechuun qonna rooba eeggatee tootii qonnu rakkisaadha. Roobni gahaan hin jiru waan ta'eef kanaaf yeroo baay'ee lowlandiin kun irrigation agricultural irratti kan depend ta'anii isaan jiran jechuudha. Kanneen keessaa tokkoon tokkoon immoo ilaalle Takkaazee lowland. Takkaazee lowlandiin kun aga Humera lowlanditti kan inni shafanee jiru kan immoo haguugee jiru. Abbay Dinder lowland, Abbay drainage system, Baro lowland and Omo Gibel lowland kan jennu Itoophiyaan western lowland keessaa paartiiwwan kanneen jechuudha. Hagaa har'aa fi paartii chapter 3 paartiiwwan keenya kana fakkaata. Warra YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatinaadha. Paartii itti aanu paartii 2 kan waliin ilaallu ta'a. Hagasitti nagaadhaan nu tura.